Hey there, welcome to Oral English. If you are eager to improve your English speaking skill, this is the perfect place for it. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Great. Harammoo jechoota yeroo garaagaraa bifa garaagaraatiin fayyadamnu isaan kana keessaa muraasa ni ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Great. Waan natti himameen sitti himaa jira. Mr. X or Mr. Y or Miss X or Miss Y. Ani waanuma natti himameen sitti himaa jira malee waan haaraa waan biraa waan sitti himaa jiru hin jiru. Ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jenna? You can try. What could you say? Great. So afaan Ingiliffaan akka kana jechuu yoo barbaan I'm telling you what I have been taught. I'm telling you what I have been taught. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Jechoota kana yeroo hedduu ni fayyadamna nama faana gaafa haasofnu ay akkanadha kana naaseenii sobdaa kana gaafa namni jedhu lakki waanuma natti himameen sitti himaa jira. Oh Mr. X, I'm telling you what I have been taught. Cool down and give me your ear. I'm telling you what I have been taught. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabiraan kan nu ilaallu dalagaa tokko dalagnee herreeyni dalagaa sanaa nuuf hin kanfalamne yookiis immoo nuuf hin kennamne yoo ta'e anaaf hin kanfalamne yookiis immoo hin arganne naaf hin kanfalamne ni jenna. So akkana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin I did not get paid. I did not get paid. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Anaaf hin kanfalamne jechuu yoo barbaanne I did not get paid. Inni kabiraan jechi yeroo garaagaraa fayyadamnu chaltu taay maaloo taay boqodhu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne sit down ka jedhu hagas mara appropriate miti yookiis immoo formal miti jechuudha. So bifa gaarii ta'eetiin afaan Ingiliffaatiin taay boqodhu jechuu yoo barbaanne have a seat please jechuu ni dandeenya jechuudha. Have a seat. Hey Chala, have a seat please or please have a seat jechuu ni dandeenya jechuudha. Have a seat jechuun taay yookiin boqodhu jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Good. Inni kabiraan xiqqoo si waliin haasawuun barbaada ishuu ta'e irratti yookiis dhimma ta'e irratti. So xiqqoo si waliin haasawu yeroo hedduun fudhadhu xiqqoo haasofnu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jennee nama sana faana haasawu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? What could you say? You can try. What could you say? Good. Excuse me. Can I talk to you for a minute? Excuse me. Can I talk to you for a minute? For a minute gaafa jennu baay'ee yeroo gabaabaadhaaf akka haasa'u barbaannu himuu keenya malee daqiiqaa tokkoof jechuu miti jechuudha. So excuse me. Can I talk to you for a minute? Excuse me. Can I talk to you for a minute? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf yookiis yeroo xiqqoo isheedhaaf si faana haasa'u yoo jennu akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. So maal gochuun qaba ture? Osoo maal godhe namichi maal nuun jedheera wanti amma ta'ee jiru already gaarii akka hin taane nutti himeera. Akkas gochuu qaba turte jedhee waan nutti himuuf jechaa jira jechuudha. So maal gochuun qaban ture? Osoo maal godhe gaariidha ture. Maal otoo nu godhe na gorsita ture. Otoo kana godheera ta'e gaariidha jettee kan yaaddu maal jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaan suppose ka jedhu fayyadamuun what I supposed to do or what I supposed to do jechuu ni dandeenya jechuudha. What I supposed to do maal osoo nu godhe gaariidha jettee na gorsitaa yookiis maal gochuun qaba ture jechaa jirra jechuudha. Afaan Ingiliffaan maal gochuun qaban ture jettee na gorsita jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon ammallee asuma jirtaa hanga yoonaa
asuma jirtaa jennee gaafachuu yoo barbaanne maal jenna? Ammallee asuma jirtaa yookiin hanga yoonaa asuma jirtaa jechuu yoo barbaanne maal jenna? Are you still here? Are you still here? Are you still here? Or are you still here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Hanga yoonaa ammayyuu asuma jirtaa hin deemne jechuu barbaanne are you still here? Are you still here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great, great. Thank you.